ammas wanta dubbadhurraa iccitii guddaan na bira jira. Maal jedhu barbaade iccitii guddaan na bira jira. Iccitii kan immoo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu. Akkuma jirtanitti nagaa keessan fayyaa keessan haa baay'atu. Namni namaaf waan baay'ee barsiisa. Anillee isinirraa waan baay'ee baradhe. Daawwattoota maamtii awwala baay'ee isin thank you jedhu barbaada. Galatoomaa. Isinirraa wanta baay'ee baradhe, wanta baay'ee beeke, wanta baay'ee argadhe jechuudha. Isin hin beektanii namni namarraa barata. Galatoomaa. Hundi keessan galatoomaa. Maalinni namni yoo dogongoru jechuudha. Anillee yoo dogongora qabaadhe isinirraa barachuu barbaada. Akka isin na barsiistanillee ani wanta godhu hunda namaaf barsiisuuf yookaan namni dogongora sanirra haa deebi'u jedhee wanta baay'ee godha jechuudha. Dogongora san beekee dogongora sanirraa akka deebi'u barbaada. Obboleessa kiyyas ta'e, fira kiyyas ta'e namoota hundaaf jechuudha. Namni yoo dogongora isaa laaltanii cal'isuu hin qabu. Koomeentii baay'ee dubbisee dhugaa qabdanii, dhugaa isaa jirtanii namaaf waan gaarii yaada. Aariinsillee waan tokko faayidaa hin qabu yookaan immoo lolillee waan tokko faayidaa hin qabu. Ani abjuu qaba. Jiraachuu barbaada. Callisuun sodaa miti jechuun ani abjuu qaba. Abjuu baay'ee qaba. Jiraachuu barbaada. Haga Rabbi naa jiraachisee jiraachuu barbaada. Garuu ammas wanta dubbadhurraa iccitii guddaan na bira jira. Maal jedhu barbaade iccitii guddaan na bira jira. Iccitii kan immoo osoo isinitti hime natti aaruu dandeettan. Garuu iccitii kana isiniif himu yoo barbaaddan immoo koomeentii irratti naa barreessaa. Iccitii guddaa qaba. Iccitiin kun maal inni daawwattoota tiyyaa akka naaf beektan isin gaafachaa jira. Beekus qabdan namni kanarraa barachuu qaba. Ani waan fedhe haa dhufu nama tokkoon sodaadhu Rabbii malee nama tokkoon sodaadhu jechuun nama hin kabajaa, nama hin jaaladha. Achi booda nama hin sodaadhillee hin beeku. Kanaaf sodaa hin qabu. Wanna dubbadhu immoo akka namni irraa haa baratu yookaan namaaf jennee. Kanaaf dubbii yoo dubbatanillee dubbiin sun jaballee taatu, salphallee taatu. Dubbiin sun faayidaa qabdi moo hin qabdu namaaf yoo himan jechuudha. Iccitii san Sumayyaatti himeemi. Garuu himiinsi kiyya waan badhaa miti. Namaaf wanta gaarii yaadeeti. Ammas akkanatti lolli na bira dhufee jechuudha. Sargiin kun sargi irratti akkuma argitanitti sargirraa hojumaan turre wanta baay'ee ta'e wanta baay'ee dabarse Sa'idiif jedhee dadhabee wanta barbaachisu hunda hojjedhe godheef wanta inni na ajaje hunda. Kana jechuun namni karaa dogongorallee yoo deemu jechuudha deebisuuf harkisuu qabna jechuudha. Wanta badarra yoo deemu baay'isnee yoo dubbanne immoo namni nama jibba. Garuu dhugarratti yoo gahe immoo hin saalfatan jechuudha. Itti saalfatan. Kanaaf dubbii baay'isu. Dubbii baay'isillee miti yoo haasa'u yookaan deebii yoo deebisu dubbii baay'isuu miti. Ani dubbiin baay'isu. Maaliif namni nama tumnaan anillee tumuu dadhabee miti yookaan akkamitti akka tumamu deebii akkamitti akka deebisuu danda'u osoo hin beekin miti hin beekaa. Osoo barbaade anillee halloo kiyya baasuu hin danda'a. Garuu halloo baasuu miti. Wanta sanirraa haga ammaa dhiifamallee na bira hin dhufne.
wanta hojjedhe wanta godhe san hunda waanuma tokko keessa hin oolle jechuudha. Kuni nama naarsuure? Isiin gaafadhaame kuni naarsuu nama aarsa. Garuu aarullee ammas nama barsiisuu wanta irraa barattan yoo jiraate isiniif ibsuu qaba jechuudha. Akka Sumayyaan jetteetti Sumayyaan hidhaa san laallaan viidiyoo gallakkistee san yoo laaltan jechuudha deebistee nama gorsite. Obboleettii tiyya kanaaf iccitii kan itti hime jechuudha. Gara sanitti hin deemu. Nama maaliif dhufte yoo naan jettan ammallee namni haa irraa baratu, namni haa beeku, isinillee barachuu qabdan jechuudha. Iccitiin ka ba'u wanta hin baane hin jira, wanta ba'u hin jira. Kanaaf ammas halloon kee nama ajjeesu, nama tumuu yookaan immoo wanta na bira ga'e san deebii deebisuuf albee qabadhee yookaan ulee qabadhee miti kaka'u matuma kiyyaan deebii deebise jechuudha. Maaliif deebisuu hin danda'a? Isarraa namni hin barata. Duraan hime osoo isiniif hin himin jechuudha. Akka reefis hin jedhe namni yoo akkana godhin kuni akkana yoo jettan kompileeksii qabee kompileeksii sanirraa wanta inni godhu ani kompileeksii na qabee kompileeksii fakkaata. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dogongoru jechuudha. Nama yoo gorsitan jechuudha. Nama jaalattan. Nama ka isin bira kalaa'u yookaan obboleessas ta'uu ni danda'a. Wanta badaa yoo argitan isarratti jechuudha. Wanti inni hojjetu badaa yoo ta'e hin gorsitaniin hin callistan. Yookaan akka isirraa deebi'u wanti kun wanta gaarii miti dhiisii yoo jettan isinitti aarullee hin danda'a. Inki jibe isinitti aara maal jechuudha jedhee isinitti aara. Suutaan wanta jiru ibsita. Garuu isarraa deebi'u namni o'arra yoo jiraate jechuudha. O'arratti yoo jiraate wanta tokko yoo dubbattan isin hin dhaga'u. Isin hin dhaga'u. Qalbiidhaan namni yoo dubbatu namni sun dhaga'u. Ammas nan jibbinaa. Ammas yoo dogongora qabaadhe dhiifama afoona lillaa ofinaa godhaa. Cidhaa Saayid fedhii isaati. Dhiisii jedhee deebisuu hin danda'u. Keessa seenee akkana naa godhi jennaan akkasitti godha. Jidduudhaan immoo wanta uumamee mimooriin badee hin badee ani waan tokko hin beeku. Wanta hin taane dubbatan jechuudha. Akkasan narratti ga'ee jechuudha. Cidhaa laaltanii obboleessa kiyya qarqaarii bira dhaabbadhee isaan hundaa dagatamee kanarra ga'e agartan jechuudha. Laaltanii kanarra ta'ee tumamee deebiin kiyyaa kanaa miti. Haga ammas waan tokko dhiifamallee nan gaafanne nama tokko jechuudha. Ani naguman jira garuu kanaaf osoo isin taatan hoo garuu amma ani wanta godhurra wanta godhuu yaadeerra guyyaa itti kenne guyyaa san eegee namni tokko na biran dhufne. Kanaaf deebisuu hedaa nan jibbinaa. Keessi kiyya gubate. Deebiin kiyya kana. Hojiin kiyya namaaf gaarii hojjechuun kana. Namaaf wanta bareeda hojjechuun deebiin kana. Mee isin deebii naa kenna. Deebiin kiyya kanaa miti. Wanta baay'ee ta'e ani Saayidiif. Wanta baay'ee godhe ani Saayidiif. Waan ani godhe san waan ani isa wajji ka dhaabbadde san waan tokko osoo hin laalamin akkana miidhaan narra ga'e jechuudha. Miidhaan guddaan narra ga'e. Miidhaan guddaa narra ga'es namni tokko dhufee dogongora dhiifama nan gaafanne. Namni tokko dhufee na bira dhiifama nan gaafanne. Kanaaf waan tokkoon sodaadhu, waan tokkoon fidan, nama tokko waan tokko akka isin irraa barattan nama fedhe ilaalee haa irraa baratu. Obboleessa kiyyas ta'ee fira kiyyas ta'ee nama hunda
haa irraa baratu. Wanta ani godhu yaade, wanta ani godhuu barbaade san akka natti hin mufanne dhaamsa isiniif dhaamsuu barbaade natti hin mufatina. Dhiifama naa godhaa. Afoona lillaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.